Maam Johnson waktu amma asmaul beta nami jalan lama cuma itu abang sarna Adam sarna baru cukup tadi jadi kita cuma seperti akan walung betul akan aja mana kana khaisa naf working dahamni hada manati ana ko falle usun tani iyo mabulti ka bundafu yo hati manasa nagiye qabate jalalti du jirate gammachun isa lamani du jirate balata lafa kanarra walin jiratan wanni hankas gammachun nama kaisatti umanjiru garummo manni dahabate mana dahaba kaisa dandena mi garun jiru mana kasi kaisa galani yo hati manati fi abba mana jalala fi gammachu walin qabanne dahamni sun gammachu fi jalala mitu annama kasatti hubatu wanni guddanna ani nagiye qabate isin nagee qabatte ijoolleen teenya nagee qabatte nuti qofallee taphanne walii yeroo teenya jaalalaan dabarsu ijoolleen teenya nu qofalee taphatee isaanii wajjillee bashannanu nu arkuu mana kana dahaboo gudne naafi maamsaa yoo mana kana keessa ijoolleen teenya ni jinqamte ammoo meeshaan ijoollee teenya waan qalbii jabsitu hin qabdu isiillee waan qalbii jabsitu hin qabdu gammachuu teenyaatu ijoolleellee gammachuu meeshaa namaaf fida jalalti maallaqaan ni ganti hin bitamtu dhabni jaalalaaf jibbaa ni fida hin fidu akkasin nama sii hubatu naafi ati gammachuu qabaannan nagee qabaannan jaalalti teenya duraanuu bakka jirti rabbi san caalaa haa dabalu waa'ee meeshaa sanii adawwiin teekka dhageessutti asirra kaasuun bahar nama sanii miti dalagee cabsee beeysee sanii miti si dawaa hawwisuu danda'u odooti meeshaa sanii ootu biiznii rabbiitiin daabaan si hawwisuu ta'an ati meeshaa boota meeshaa afata lafaa carki sittin dhagayamini fayyaa gammachuu sandabre abadan numa jirre ati gammadinaaf jiraadhu armaatiin gochaa wala dallee dubbatu ija qabatteessa ija qabatteessa wala akkasi gammadinaaf jiraadhu wanni mataa si hangaana jirutti rabbii waliin waa takka wanni abdii suqota keessaa jiru isni rabbitini utamoni ferbeta awal narakite mali wote baru baca aja nama nanya bagi dia baca rajin baju susu jebre ane berangki nanya dia cuma ber kan waktu bibi berang wote berangki kau nak kerja ni itu lulus tu kan ai dua tu dia kata dia bukan bodoh sujud betul lagi sebut tapi ini aku nagi kap tu tiba bocah sih gitu angkai semua maaf kerja kerja bocah maaf kerja mada kasih kamu tu بدلوا أتى كانت سي أما مهمين سنجان سماه أنا أبغى مالك تبيشان أي هو نجار ستين نهدوا مشان بجانا تاكلا أما بجانا تاكلا لا كيف أدو بدلوا مشان في تكرني فتح مشان في دون فتح سامون سامتين بوم قالوا بدلوا أما مهمين سنجان ليرا سوتر هي ما سامت لا سماه ولا سماه لو كده يلو أكو ما هو يجوا تكلم ميزي تراكم يتوم ما أبغى نعم كله singa biga sirra hinga biga ban nafi ati gafa walidu gafa duro wal barre bulti khaisa kan mal kamna malik kam gafa san ana hatu ko bajir tamam daiman amma jiru min jira yero san dura duga wadin dufne duga wanta kan gam dufne jala wadin dufne garu amma tani nuti mati qabu ilma kan ya qalbi ni jab mashi nuti miti daiman sanu kale mana kana kesa wanjiru ni bekani garu alhamdulillah ni fida min fida Animal kan nama ni kami ko pansi gape. Lah, gape ni kamu bar, ni kamu gape. Jadi beri itu kamu na, walin tu ni alhamdulillah sekian. Ada jalan ni juru. Ada jalan ni kamu mungkap. Jira, sanis menjira. Ni jira ni. Okay, sambut nadis. Lagi si bini mah. Anati, mana kan khaisa si wani bereda, wani sutola, Yosif mesha deh. Nah, mana kana khaisa wani nutoro atilet hasin du male mesha mun mana kana khaisa tutoro nimbe mana kana khaisa anna working si working mana kana khaisa nafsi osoda abni idara kan hunda fannu jirate ati dahaba san nagera bu khaisa ti gabute chachapsite naf working si namasi dubotu mesha dahaba mana kana ubise yo ati khaisa jirane damni sannan naf gumama ejun guddafa bareedina natti hin qabu. Jechuun ni bahar. Sanatti ni bahar. Narraabasi. Durati yaan geeffadha. Bahar. Meeshaa san boru kaasee. Fatiyaan. Awwanni lilaa amma namatti gurgurtee ni beeyta. Si qoradhee? Si gaafadhee? Ani ma bal'aa. Maallaqni si reessa jireenya si gaafadhee? Guyyaa duroo arginu mana kana bugartu. Hangumaan hin deengatta
mana kana beetti meeshaa duruu kana goote laabiraatiif geessite ni gurgurte naan jedhe hin gurgurre lakki meeshaan ni jirti mana tolchine yeetiin baaseen siin jedhe booda ati immoo ifii teetiifu yaadattee jechuun natti dubbachaa turte boochee anguyyuma san maaliin siin jedhe meeshaan fidaa ta'e haa baatu waa'ee meeshaa kanaa lamatan dubbatanii siin jedhe arrallee kunoo hawaasni keenya illee beekuu qaba mana kana keessa naaf warqiin dahamni haadha manaati ana qofallee osoo hin taane dhiiruma bultii qabdu hundaafuu yoo haati manaasaa nagee qabaattee jaalaltii iddoo jiraattee gammachuun isaan lamaan iddoo jiraattee balaataa lafaa kanarra waliin jiraatan wanni hanqasa gammachuu nama keessatti uumaan jiru garuu immoo manni dahaaba ta'ee mana dahabaa keessa dandee namni galu hin jiru mana akkasii keessa galanii yoo haati manaatii fi abbaan manaa jaalalaa fi gammachuu waliin hin qabaanne dahamni sun gammachuu fi jaalalaan fitu an nama akkasitti hubatu wanni guddaan naaf ani nagee qabaadhe isiin nagee qabaadhe ijoolleen teenya nagee qabaadhe nuti qofallee taphannee walii yeroo teenya jaalalaan dabarsu ijoolleen teenya nuu qofalee taphatee isaanii wajjillee bashannanu nuu arkuu mana kana dahaba ufne naafi maamsaa yoo mana kana keessa ijoolleen teenya ni jinqamte ammoo meeshaan ijoollee teenya waan qalbii jabsitu hin qabdu isiillee waan qalbii jabsitu hin qabdu gammachuu teenyaatu ijoolleellee gammachuu meeshaa namaaf fida kalees anati nagee qabaachuudhaan way mana arabaa daleedee na wajji bitte mana arabaa daleedee na wajji bitte xiqqoo nan dalagu wali qabdeen na wajji daleedee kun akkana jiru na wajji daleedee na wajji daleedee mana keessa teessee tarbiyaa tiyya dandeessee tarbiyaa ilmaan sii dandeessee wali qabdee waan dandeessee eegee ana eegee waan san na wajji wali qabdee akka waan san binnu goote dhugaa meeshaan teenya meeshaa qaalii maallaqa qaalii bitan garuu maallaqa san caalaa eenyu qaalii anaa qaalii isii qaalii ijoolleen teenya nagee qabaachuutu nuuf qaalii nuti nagee qabaachuutu nuuf qaalii wanni akka nagee qaalii jiru meeshaa jechuun waan ammoo warrarraa fi dalagu fitu akkasuma miti meeshaan san eenyuun tolti an meeshaa san fidee mana kana kaayee yoon fatee yaa'ii godhe gammachuun hin jirtu isiin akka eeggaddaa yoo mana kana keessa hin jiraanne gammachuun ni jirti ani akkuma duraan meeshaa teenya babbareedduu sanirra teenya walii yeroo teenya jaalalaan dabarsinee biyyoo walii waramu kunoo nama balaataa kanarra si waliin taa'ee gammachuu si waliin qooddatu akka hawaasni keenyallee naafkutti saniif qalbiin sin cabin atiitu naaf warqii atiitu naaf dahaba hawaasni keenyallee beekuu qaban wanni kanaa hawaasa keenya keessa yoo namni mudatte jiraatellee qaaliin haadha manaati qaaliin fayyaa qaaliin nagee wanni san dabre wanni maallaqaan bitama fayyaan maallaqaan hin bitamti hin bitamtu fayyaan ta'u osoo dhukkubsattee maallaqaan akkana si jala dhaabbatanii ajalli guyyaan feegee hujuun si baatu hojjetu nagee yoo dhabde nagee maallaqaan namni nyuutu islaamanii nama deebise islaamanii nama oolchee fayyaa nama fayyise namni wanni dhukkubsatuuf hin jiru inni dhukkubsatuun leentu qaaliin fayyaadha nagaya jaalala jaalalti maallaqaan hin bitamti hin bitamtu dhabni jaalalaaf jibbaa ni fida hin fitu akkasin nama si hubatu naafi ati gammachuu qabaannaan nagee qabaannaan jaalalti teenya duraanuu bakka jirti rabbi san caala haa dabalu waa'ee meeshaa sanii adawwiin teekka dhageessutti asirra kaasuun bahar nama sanii miti dalagee cabsee beeysee sanii miti si dawaa hawwisuu danda'u odooti meeshaa sanii ootu biisni rabbiitiin daabaan si hawwisuu ta'an ati meeshaa boota meeshaa afata lafaa carqii sittiin dhagayamini firaa fi diinillee beekuu qaba hawaasni keenya kan jaalatullee beekuu qaba suunamiilee takka sin cabsini tasan caaltu fiduu teenya ati naa jiraannaan daawwattoota kan jechuun nuti illee nuti maam jaamsanii waatu bira amma asumaan beeta namni jaalalafachuu beetan abboomsaarra Adam sana baratu qabdani jarri jechuun asitti illee akkana wal dhungatee akkana jecha garuu maashaallah hamichu maashaallah raja nama wal jaalatu nama wal dhungatu ni fedha gasta ila ayna to ga waan ni sabala siyaasatu jiru itti jiru khalas la kaseta wal kabira fasai anu jer asmaanu raache barachuun dandeessanii ayna jechuun ni beekaa akka beeku na beekanii namni gartee akka balloo jechuun akka balloo ta'a jechuun hedduu takka jira isaan firaa jira gamanatti asmaanu jechuudha haata bisaa jechuun nama qaaliidha jechuun nama maallaqa jedhamutti nama meeshaan jedhamutti meeshaa asuma fidan maallaqa asuma fidan jechuun alhamdulillah rabbil alamin eega isin nagaa nu mul'attee nagaa wallaanne fayyumaanu akkanatti as baatee jechuun daawwattoota keenya jettee isa salaamuun kun nuti waan guddaa isin illee waan guddaa baariif illee waan guddaa baari jechuun amma
jilbii fatee dhahaasaa cabsee takka jechuun gidaara cabsee takka akka fedhe godhee riskii rabbii itti kanneen jechuun mana isaattis jechuun uwwisee jechuun haadha mana isaattis uwwisuun gammachiisuun isarratti rabbii naa gargaaru nutis du'aa goonaa fi isinillee du'aa goonaa fi nyaati akka beekumsa. Sirriidha. Kana wanni dabree jiru wanni jaalalaa fi fayyaa gammachuu san dabree abadan dhuma jirre ati gammadinaaf jiraadhu. Anumaa isin gocha wala nallee dubbatu. Ija qabattee akkasi gammadinaaf jiraadhu. Wanni mataa si gammachiisaa hangaan hin jirutti rabbii waliin waan takka wanni abdii soqota keessaa jiru isin rabbiittiini. Namoonni fermeedha. Ani nama kukkun itti dhiyaate jaarsa jiraatiin gammadanii qabannaa. Gammadanii kana wal dhungannaa. Ijallee waliin siraa gara wadde beekta. Nama laaluun haaraam jechuudha. Kan jechuun bareedaadha. Gammada hojiin taphadha. Hojiin kokkoolla. Wal kirkisa. Kooluu san bareedaadha. Wal kirkisaa dhiisira. Fatih anak ini jechuudha. Asmaaduu akka eegisaanii jaalee beekta jechuudha. Dan sudah berat. Sudah lagi saya. Sudah. Salee boo jechuun noos dha jechuun ani nani bee jechuun beekta. Isaan lameen beeka daawwattoota keenya jechuun ani gammadee jira akka ajaa'ibatti isinillee gammaddan akka gammaddan abdii isin qabna Fatih anu fayyite alhamdulillah. Meeshaalee wanni dubbachuu fadhu addeera obboleessa kiyya gurraacha kiyya naaf galatoomee. Akka magaalaa kana. Ani jechuun nama diimaa jechuun. Ballo. Ani kun nama diimaa soo. Ballo baay'ee. Akka magaalaa kana keessa nama nuti dhiyaatu. Nama akka obboleessaaf nu wajjin rakkoo keenya. Amma osoo ani madda kana nama akkamitti meeshaan sana akkamitti kana daati jiru ta'e illee nama lakkii wanni akkasii sirrii miti. Haadha mana keetiif siif qaali. Nagaya qabaachuu siif qaali. Siifiisiin gammachuu walii qabaachuutu siif qaali siin jiru qabaachuun hedduu waan guddaadha. Saniifuu daawwattoota keenya as keessaa wanni takka lama yoo ta'u fudhatan jiraata illee hin dhabamtu jeetii yaada saniifuu isinillee gammachuu nurraa beekanii gammachuu teenyaa fi jaalala teenya beekanii taatuuf tarabshaan qabna naaf isin rabshaa walii gooneen beeknu ta'alaadhu dhuftu kanaan nagee nu dhorkaa nagee nu masan rabbi walitti isinii haadhaa bujaa waagarii abbaatu waagarii abbaa sababsata waagarii abbaa sababsata kunju bultii fi utubuu irratti haadha mana fi jaalala bareedduu kan nurratti eenyu sababsata abbaa manaati fi haadha manaati nageenyi immoo karabbiiti nagee rabbiin namaa kanna rabbiin nagee isinii baasan nuunjaa du'aayi nuu godhaa nutiis ni sababsanna mee mataa kun godhu Ballo laalii qaba. akkasii akka gammachuu gammachuu